rarraati. Biyyoonni irraan tana guddatanii sadarkaa duraarra jiran. Biyya diiniin guddatte. Biyya diin qabate. Biyya Arabaa. Biyyoonni Arabaa Suudiin irraan tana addunyaarra namni kaabaa kibbaatti yaa'u kun baadiyyaa kan itti yaa'u kun dura akkam gaafa diiniin qabne sani. Gaaf tokko Umar maal jee? Gizee seenaa sana dheeraadha seenaa. Huccuu kaayyadhu. Qomee kaayyadhu maaliif biyya kana dhayite gizee jiran. Araboonni waan si ajaa'ibu. Quraana nu dura jiru Tawraatiif Injiil keessatti hin dubbatamne waan isin ajaa'ibu. Maaliif sadarkaan qabdu gaafa sana biyya tuffatamtu waan taateef. Sadarkaan isaanii hin jiru hin beekaman gaafa sana. Biyya sadarkaa duubarra jiru jechuudha. Umar gaafa Beetel Maqdis dhaquudhaaf yaamamee achi dhaquudhaaf deemu maal jedhanii beektanii? Innamaa azzana Allahu bil Islaam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wanni nuti ittiin beekamne diin Islaamiin sadarkaa duraatti achi baane malee qabeenyaanii miti beekumsaanii miti jeeban huccuudhaanii miti jee waan ajaa'ibaadha. Wanni jechuu deemu. Innamaa azzana Allahu bil Islaam. Wanni nama guddisu. Wanni magaalaa lee guddisu waan ajaa'ibaa magaalaan tokko yoo masgiida qabaatte malee guddachuu hin dandeessu addunyaa kana irratti biyya tokko hin beekaa magaalaa biyya sana keessa uummanni Oromoon achi jirtu hundi isaanii akkana Oromoon achi jirtu hundi isaanii tattaa'u akkana dibeeytanii gaa mallattoo dibeeytanii dibeeytanii horii naamu dibeeytanii hoo awwa an beeknu jedhu boo ani reedduu baaddaa raashirratti naasoo jira beekte dibeeytanii mallattoo isin garsiise kana takkaala akkana godhanii yoo akkana godhan eenyu ta'a jaalasan obboleeyyan keenya jechuudha. Oromoon achi jirtu san hundi seenaa isaan sana qofa. Biyya magaalaan san guddachuu didda mata meeqa? Uummanni Islaamaa ni gaafate bakka masgidaa jedhanii ni dhorkan. Garuu booda akkam jedhan. Magaalaan sun ammata meeqa achuma teessi? Biyyi kun guddachuu hin dandeenyu yoo uummata Islaamaa masjida isaanii si ijaarame malee jedhan. Isiniin galaa waliin jiru kun. Seelaa sirbaa waan naa waliin jiru baay'ee gara jira. Yoo magaalaan masjidni seene malee uummanni Islaamaa yoo dhaqe malee magaalaan guddachuu hin dandeessu waliin jedhanii mariirra jiran.